Jira jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota lammiishootu har'a suur-sagalee yookiin viidiyoo bareedu tokko qabadhee dhiyaadheera. Innis maal jettanii Statistical Package Software Statistical Package for Social Science yookiin immoo SPSS jedhamudha. Viidiyoo yookiin suur-sagalee darbe keessatti akkamittiin SPSS kana daawunlood akka goonuu fi akka siistema yookiin koompitara keenya irratti install goonuu ilaallee turre. Sana yoo argite duubatti deebitanii ilaaluu ni dandeessu. Har'a immoo sooftiweerii kana fayyadamnee akka itti daataa analysis goonuu ilaalla jechuudha. Yeroo simentii adda addaa yookiin qorannoo yookiin immoo riisarchii hojjennu paartiin inni guddaan kan konkuluuziyooniin irraa dirawu ta'u paartii kanadha jechuudha yookiin daataa analysiidha. Kana jechuun daataa kolleektii goona eenyurraati rispoondentota keenya irraa yookiin immoo paartisipaantota keenya irraati daataa akka erga kolleektii goone yookiin immoo funaannee booda daataan sun dirqama maal ta'uu qaba jechuudha. Konkuluuziyoonii irraa dirawu gochuun maal gochuu qabna jechuudha. Daataan sun analysis ta'uu qaba jechuudha. Akkuma beekamu statistical software kan ta'an danuutu jira. Kan maal gochuuf kan data analysis gochuuf yookiin data manage gochuuf yookiin data organize gochuuf nu gargaaranii isaan keessaa Microsoft Excel ta'uu danda'a yookiin immoo R programming ta'uu danda'a yookiin immoo SAS jechuunis statistical analysis software ta'uu danda'a. Warreen kana fayyadamnee maal gochuu dandeenya jechuudha. Data keenya analysis gochuu ni dandeenya jechuudha. Garuu disadvantagein isaanii R programming fi SAS fayyadamu data analysis gochuuf fayyadamu maal qabachuu disadvantage akkamii qaba jechuudha. They need prior programming language experiences yookiin immoo experience programming language kan akka Java qabaachuu qabna jechuudha. Maal fayyadamuuf R yookiin immoo SAS fayyadamnee data analysis gochuuf jechuudha. Garuu the most popular kan ta'e free kan ta'e open source kan ta'e kan researcheroonni baay'een favor godhanii data analysis gochuuf fayyadaman kamidha jechuudha. SASidha. SPSS jechuudha. Kanaaf suur-sagalee har'aa irratti akkamittiin SPSS yookiin Statistical Package for Social Science fayyadamnee data analysis gochuu akka dandeenyu walumaan ilaalla jechuudha. Gabanumaan hordofaan affeeraa kiyya. Kanaafuu suur-sagalee yookiin viidiyoo kana keessatti jalqaba irratti maal ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti kunooti opening, creating and manipulating data in SPSS dha. Kana jalatti maaltu jira jechuudha. Tutoriaalii tokkoffaa irratti maal ilaalla creating new data set dha. Akkamittiin new data set akka create gochuu dandeenyu maal fayyadamne SPSS fayyadamne ilaalla. Itti aansuutiin steppii tokkoffaan defining variables akkamittiin variable akka define gochuu dandeenyu. Fakkeenyaaf yoo amma questionnaire 20 qabaanne questionnaire 20 sun variable 20 of keessaa qaba jechuudha. Kanaafuu number of questionnaire is equal to number of variable jennee yoo kaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaafuu variable define goona erga variable define goonee booda maaltu jira data keenya enter goona jechuudha. Akkamitti akka data enter goonu ilaalla jechuudha. Itti aansee inni lammaffaan generating graphical statistics in SPSS jedha. Akkamittiin SPSS fayyadamnee graafota adda addaa akka generate gochuu dandeenyu ilaalla. Kana keessatti bar chartiin jira, pie chartiin jira, histogram jira, kanneen kana fakkaatan akkamittiin akka generate gochuu dandeenyu ilaalla. Kanaaf jalqaba irratti sooftiweerii keenya bananna jechuudha. Sooftiweerii keenya kunuus kana starter dhufneeti bakka sooftiweerii keenya jiru kana barbaanna yoo inni asirratti hin argamne search gootus kan irratti programming files bakka jedhu irratti search gochuu dandeessu. Kan kiyya kun asirratti hin argamu waan ta'eef kunuus irratti kilik gootu sanaan booda insinii bana agalli banutti hin eegna. Kunooti naaf baneera asirratti new dataset banuu barbaanne kunuus irratti kilik goona jechuudha. Fakkeenyaaf kunuus irratti sample faayilota jennee asirratti faayilota sample ta'an kan siistema kanarra yookiin immoo sooftiweerii kanarra jiran jiru bannee ilaaluu irratti shaakaluu dandeenya. Accident kan jedhu jira fakkeenyaaf bank loan kan jedhu jira data adda addaatu jira. Kana bantanii ilaaluu dandeessu. Kan keessan haaraa yoo new dataset barbaadda yookiin ishee kanarratti new dataset jettu yookiin immoo diimaa kanarratti yoo cuqaastan yookiin kilik yoo gootan new dataset isinii bana. Kanaaf kunooti worksheetiin bakka irratti hojjennu ishee kana jechuudha. Sheetiin kun maal qabdi? Windoo lama ofirraa qaba. Windoon inni jalqaba kunooti variable view jedhama. Inni lammaffaa immoo data view dha. Variable view jechuun homaa miti bakka itti variable keenya define goonudha. Inni lammaffaa immoo bakka itti data keenya galchannudha jechuudha. Bakka itti data keenya galchannu. Asirratti row of columniitiin organize ta'eera. Kanarratti kolomanoonni variableidha. Fakkeenyaaf kun var1 var warri jedhamu kun kolomaniidha. Fakkeenyaaf koloman 20 qabaanne koloman 20 kun mallattoo kanarra barreeffama jechuudha.
Raawwan jechuun immoo keezii yookiin immoo paarsipaantiidha yookiin deebiin rispoondentoota keenyaa fakkeenyaaf as kanatti umurii jechi jettu yookiin jettu variable yoo jiraatte umurii rispoondentoota keenyaa bakka itti guutamu inni kun maal jedhama jechuudha raawwu ta'a jechuudha. Raawwun kanaafuu maal jechuudha keeziidha yookiin immoo paarsipaantiidha jechuudha. Amma akkamittiin akka variable create goonuu ilaallu. Kanaaf variable keenya irratti variable keenya galchanna. Amma questionnaire keenya banannu questionnaire ani develop godheen jira. Kun questionnaire fakkeenyaaf researching title kana fakkeenyaaf effect of Facebook usage on university student academic performance kan jedhudha. Dhiibbaa Facebookiin barattoota yuunivarsiitii irratti qabu kan jedhu title kana irratti questionnaire sample ta'an 11 qopheesse. Kanaafuu questionnaire 11 question gaaffii 11 qaba. Gaaffii 11 sanaa kanaafuu variable 11 jechuudha. Kanaaf variable tokkoon variableota kana tokkoon variableota kana maalan godhachuudha dhufeetanii as kanarratti variable naming kennaafi type isaan kennaafi width isaanii decimal isaanii waan hunduma isaanii kennaafi jechuudha. Amma marraa eegallu gender irraa eegallu. Kanaafuu variable name gender jedhamu qabna. Gender nan qaba. Maqaa isaa barreessinee booda variable name keenya barreessinee booda gara type itti dhufna jechuudha. Type jechuun waa biraa miti. Bakka itti data type yookiin immoo variableen sun value akkamii akka store gochuu danda'u bakka itti define godhudha. SPSS'n variable type warra kana support godhan jalqaba numerikiidha, koomaadha, dottiidha, scientific notation, date, dollar, custom currency, string, restricted number or integer with leading zero dha. Kanaafuu inni jalqaba numerikiidha. Numerik jechuun value numberii ta'e kan fudhatu jechuudha. Inni lammaffaan koomaadha. Koomaa jechuun fakkeenyaaf lakkoofsota akka kamiiti lakkoofsa fakkeenyaaf kanneen akka 10 jennee as kana koomaa galchinee 003 jennee dot goone 50 yoo goone 50 jennee lakkoofsi kun maal jechuudha 10,000 fi walakkaa jechuudha. 10,000 fi walakkaa kan tuqaa 5 jechuudha. Kanaafuu bakka itti koomaan kun maaliif gargaara jechuudha lakkoofsa dijitii sadiitiin adda baasuuf gargaarti. Stoppiin kun immoo decimal agarsiisuuf nu gargaara jechuudha. Faallaa kana yoo ta'e immoo dootii ta'a jechuudha. Lakkoofsi fakkeenyaaf shiftii kanas kana doot goone yookiin point goone as kana yoo koomaa goone maal ta'a jechuudha. Shiftiin kuniif kun wal qixaadha jechuudha. Inni dura barreessinee fi inni kun lakkoofsi kun wal qixaadha. Garuu inni kun maal jedhama dootii jedhama. Doot data typeidha. Kan kuni European notationidha. Lakkoofsa European notationii qabudha. Inni ta'an immoo scientific notationidha. Scientific notation jechuun data type kan maal fudhatu jechuudha. Kan yookiin immoo base 10 qabudha. Inni ta'an dateidha. Date jechuun formaatii kana kan qabu guyyaa, ji'a, waggaa, sa'aatis, daqiiqaas, sekondiis dabaluu danda'a. Variableen guyyaa faana wal qabatu maal fudhata jechuudha. Data type qaba jechuudha. Inni doolaariidha. Doolaari jechuun lakkoofsa mallattoo doolaarii ta'e eegalan jechuudha. Inni ta'an custom currencyidha. Lakkoofsa yookiin immoo lakkoofsa variablee valuun isaa maal qabu jechuudha. Relation birrii money related variables warri qaban maal ta'u jechuudha. Custom currency fudhatu jechuudha. Type isaanii inni ta'an string jechuun immoo kan karakteriitiin barreeffama yookiin immoo qubeetiin barreeffamu qaban ta'uu danda'a. Isaan akkasii kun immoo maal jechuudha string data type fudhatu jechuudha. Inni ta'an restricted number yookiin immoo integer with leading zero kan jechuun lakkoofsota zeerootiin eegalanii barreeffaman jechuudha. Akka zeeroo jettee fakkeenyaaf lakkoofsa ta'etti yoo barreesse yookiin data type kana kan qabu maal jechuudha restricted numbers jedhaman waamamu jechuudha. Fakkeenyaaf kan keenya genderiidha. Genderiin maal fudhata jechuudha. Stringidha. Genderiin valuun genderiin meelii fi fiimeelidha. Meelii yookiin fiimeelii waan ta'eef ishee kan irratti okkee jenna jechuudha. String irratti okkee jenna jechuudha. Inni ta'an maalidha jechuudha. Widthidha. Width jechuun immoo leengizii karakterii keenya yookiin immoo leengizii dijiitii keenyaati jechuudha. Kan variableen keenya fudhatu jechuudha. By default 8dha. Dabaluu sirreessuu dandeenya jechuudha. Kana leengizii stringii keenya yookiin immoo dijiitii keenya irratti hundoofne jechuudha. Inni ta'an decimal pointidha. Fakkeenyaaf lakkoofsi keenya yoo decimal pointii qabate dijiitiin baay'inni dijiitii decimal pointii booda bakka itti define goonu ishee kanadha jechuudha. Dabaluu dhiisuu dandeenya akka jarraa ta'e amma stringiin dijiitii waan hin qabaanneef zeeroodha. Dabaluu sirreessuu dandeenyu. Kan itti aanu leebeliidha. Leebel jechuun bakka itti descriptionii waa'ee variabilii keenya barreessinu. Fakkeenyaaf gender kan jedhamu variable qabna. Detailii isaa maal jechuu dandeenya? What is your gender jennee barreessuu dandeenya jechuudha. Isheen kun maal faana baate jechuudha. Yeroo tokkotti immoo duukaa waliin baati. Inni ta'an immoo maal fakkaata? Vaaliuudha. Vaaluu jechuun bakka itti
optionii yookiin immoo isa multiple choice keenya define itti goonu fakkeenyaaf questionnaire ani qabu irraati genderiin meelii fi meelii qaba aan meeliidha baan immoo fi meeliidha kanaafuu bakka itti waan kana define goonu isa jechuudha values jettu kanadha kanaaf as kanan dhufa as kan dhufeetanii gaafa gadi godhu value kan jettu jirti value irratti fakkeenyaaf a jedhee meel jedhee barreessa sanaan booda ishee kanatti bu'aa aadan jedha baa jedheetanii optioniin biin keenya maal isin fakkaata biin immoo maalidha meel fiimeeliidha fiimeel jedhee barreessa jechuudha sanaan booda aadan jedha jechuudha ishee irratti illee kanaan booda okeen jedha jechuudha yoo ammallee caabidaallee nan qabaadhe asuma dabalaan deema jechuudha okeen jedha ammaaf kanan malee hin qabu jenneriif lama qofan qaba optionii yookiin immoo choice lama qofan qabu waan ta'eef kan lama qofan galcha inni taan missing value jechuun bakka itti value miste define godhudha fakkeenyaaf yeroo respondent deebisan yoo deebisan deebisne jiraate deebisan deebisne yoo jiraate missing value ta'a jechuudha waan guutamu jiru kanaafuu bakka itti define gochuu dandeenya fakkeenyaaf yoo respondent ni guute egaa value akkasitiin bakka nu buuse jennee bakka barreessuu dandeenya amma missing value qabu darbina nan gooneema lamaan kan jettu kun immoo yoo fakkeenyaaf data view kanarratti saayizitti ishee kana jechuudha saayiziin ishee kana koolaman jedhamti fakkeenyaaf asirratti yoon by default 8dha yoon fakkeenyaaf ammoo ton amma 20 godhee barreesseen ton okay jedhee ton dhufee ilaalee saayiziin data view jalaatiin inni kun guddatee argamaa jechuudha argitanii kanaan kana jechuudha baay'ee guddatee argamee jechuudha kanaaf ammaaf 8 deebisnu inni taanu alignmentidha alignmentiin left right fi sentarii qabna haalatti daataan keenya barreeffamu jechuudha yeroo daataa keenyas kanarratti daataa keenya kun yoo gara bitaatti nuufaa siiqee akka barreeffamu barbaanne left alignment jedhama yoo gara mirgaatti akka siiqee barreeffamu barbaanne yookiin taa'uu barbaanne right alignment jedha yookiin immoo akka daataan keenya sentara irra taa'uu barbaanne immoo center alignment jedhama kanaaf kun rakkoon qabu default marraa taa'u inni taanu level of measurement sadii qabna ni jalqabaa scale taanu ordinalidha taanu nominalidha scale jechuu biraa miti variabilii quantitative nu gargaara warra kun lamaan immoo qualitative variabiliif nu gargaaru scale jechuun wanta lakkoofsaan ibsamuu danda'u yoo vaaliuun variabilii keenyaa yoo lakkoofsaan ibsamuu danda'e scale filannaa yoommoo orderiitiin taa'uu kan danda'u ta'e kan orderiitiin taa'u yookiin immoo kan raankii taa'uu danda'u fakkeenyaaf akka umurii fakkeenyaaf umuriin nama tokko fakkeenyaaf 5-10 jennee kaa'uu dandeenya 10-20 akka ittiin umurii gaafachuu dandeenya respondenta keenya yookiin participant keenya yeroo akkasii ordinaal ta'a jechuudha kanaafuu level of agreement level of satisfaction kan ta'an maal jechuudha ordinaal jechuudha nominaaliin immoo variabilii rankii yookiin ammoo objective gargaara fakkeenyaaf kanneen akka ethnicity yookiin immoo lammummaa unorganizedha genderiin male yookiin female ta'uu kan danda'udha unorganized jechuu isaan kan fakkeenyaaf raankii yookiin immoo unorganized jechuudha fakkeenyaaf color of eye yookiin immoo colorii ijaa nama tokkoo ta'uu danda'a warreen akka kanaafuu maal ta'u jechuudha gosa data type nominaal ta'a jechuudha kanallee akka itti filannaa fakkeenyaaf kan keenya amma genderiin maalidha jechuudha genderiin kaatagooraaliitti kan ta'uu dandeenyu yookiin immoo raank kan ta'uu dandeenyu waan ta'eef kan raank ta'uu dandeenyu waan ta'eef maal ta'a jechuudha nominaal ta'a jechuudha nominaal shittiin rool jettu kun immoo bakka itti roolii variabilii keenya define godhudha fakkeenyaaf variabilii nuti define goone inputidha jechuun variabiliin keenya independent variabilii yoo ta'e input goonee filannaa jechuudha variabiliin keenya immoo dependent variabilii yoo ta'e immoo target goona jechuudha variabiliin keenya akka independent fi akka dependent variabiliitti nu gargaaru yoo ta'e immoo shippuus jedhu kana filannaa variabiliin keenya independentis miidhaan immoo nan jenna warri kun kanaafuu bakka itti roolii variabilii keenya define godhudha kanaafuu kan jalqabaa akkasitti guunnee fidneerra kan jalqabaa jechuun questionnaire jalqabaa irraati jenderii guunneerra jenderiin keenya kunoo meelii fi meelii qaba kunoo asirratti vaaluu kanarratti guunneerra meelii fi meeliinsa gara questionnaire kun lakkoofsa lammaffaa ta'an dhufa questionnaire lakkoofsa lammaffaa maal jedha what is your campus level of classification jedha yookiin immoo waggaa meeqaffaadha kanaaf year jechuu dandeenya jechuudha year jenna as dhufnee maal goona data type isaa data type year waggaa tokkoffaa waggaa lammaffaa waggaa sadaffaa jenna waan ta'eef numeerikii ta'a okay jenna width isaa 8 analysis decimaaliin isaa decimaaliin qabu 0 haguun decimaaliin isaa kana booda level isaa what is your campus level of classification jenna jechuudha sanaan booda vaaliin isaa maal ta'a jechuudha
A irratti maaltu argama? Aan waggaa tokkoffaa, Baan waggaa lammaffaa, Caan waggaa sadaffaa, Daan waggaa arfaffaa, Een waggaa shanaffaadha. Kanaafuu tokko jennee tokkoffaa irratti firstii jiraa jennu addaa banuu lama jennee yookiin baay'ee dandeenya. Secondii jir jenna. Sadii jennee sadaffaa irratti immoo sardii jir jechuu dandeenya. Afur yookiin immoo Daan forzii jiridha. Een yookiin shanaffaa irratti maal qabna? Fifth year and above. Fifth and above. Okay jedha. Maatti jedha goteera. Okay jedha xumureera. Sanaan booda missing value qabu. Qalamni isaa akkuma jirutti anniisaa. Alignment akkuma jirutti anniisaa. Level of measurement isaa maal ta'a jechuudha? Skeeliidha. Lakkoofsa kana waan ta'eef. Inni itti aanu variable sadaffaatti dhufna. What is your age jedha. Age jenna asirratti jechuudha. Variable keenya age ta'a jechuudha. Age variable keenya age jedha. Value inni fudhatu numerikiidha. Ishee kana 0 goona. 0 goona. Ishee kana what is your age jenna jechuudha. What is your age jenna jechuudha. Ishee as kanatti value n yookiin immoo tokko jennee yookiin immoo a jennee 17 hanga 20 B 21 C 26 D immoo 31 inni abbaabiidha. Kanaaf sana asirratti guunna tokko jennee 17 hanga 20 add goona. Lama jennee 21 hanga 25tti. Sadii jennee 26 hanga 30tti. Afur jennee yookiin immoo D irratti 31 hanga 35 tokko and above jenna jechuudha. Okay jenna. Xumureera kan kanaati. Sanaan booda level of measurement isaa maal ta'a jechuudha? Agein order yookiin immoo raankii kanaan kana jennee keenya waan ta'eef maal ta'a jechuudha? Ordinal ta'a jechuudha. Inni itti aanu question number 4 dha. Maalidha? Do you use Facebook dha. Facebookiin fayyadamtaa kan jirudha. Kanaaf variable name keenya question number 4 jechuu dandeenya. Question number 4 Q4 jechuu dandeenya. Question number 4 jechuu dandeenya. Variable barbaadan kennuu dandeessu. Last type variable keenya string dha. String dha. Ishee kan dhufne level ishee do you use Facebook? Do you use Facebook jennee barreessina jechuudha. Kanaafuu value irratti maal guunna? Value isaanii A yes dha, B no dha. Tokko jennee yookiin immoo A jennee yes add jenna. B jennee immoo no jenna jechuudha. No jenna jechuudha. Okay jenna. Nominal ta'a. Inni itti aanu question number 4 dha. Question number 5 jenna. Question number 5 jenna variable name keenya. Sanaan booda maal jedha? If you use Facebook, for what purpose you use Facebook? Yoo Facebook fayyadamte purpose maaliif Facebook fayyadamta jedha. Ishee kana data type isaa maal ta'a jechuudha? Kunillee string ta'a. String ta'a. As dhufneeti for what purpose you use Facebook jenna jechuudha. Kanaan booda value isaanii A irratti entertainment, B irratti time spent dha. A irratti A jennee entertainment dha. B
Okay, gaaffii jaffaan question number 16. Does the amount of time you spend on Facebook affect your GPA yookiin grade point jedha. Question number 6 haa jennu maqaan paragrafii isaa question 6 jenna. Okay, string jedha kunillee string effect of Facebook on GPA haa jennu. Effect of Facebook on GPA haa jennu. Okay, as dhufneeti A jenne yes jennaa jennu. B irratti immoo haa jennu zannaatti jenna. Okay jenna. Maalidha? Kanaaf question number 6 taa dhufnu question number 7 taa dhufnu. Question number 7 maalidha? No, sorry, question number 7 which activity do you use while using Facebook jedha. String jedha kunillee string jedha. Label irratti maal barreessinu? Activity use while using Facebook. What you do while using FB jennu. A update profile dha. A update saddeettaffaatu dhufna. Is there a relationship between your Facebook use and your GPA jedha. Question number 8 haa jennu kana. String jedha laata typing isaa. Label itti haa dhufnu. Between FB and GPA. Okay. Value isaa A yes B no dha. A yes B no dha. Okay jenna. Xumurreerra nominaalidha. Question number 9 itti dhufna. Question number 9 maal jedha? If you're answering question number 8 is yes, how does the use of Facebook affect your academics jedha. Kanaaf question number 9 jenna. Variable type string dha. Ishee as dhufna. Variable irratti maal barreessina jechuudha. How does Facebook affect your academics? How does FB affect your academic jenna jechuudha. Okay. Value bira dhufna. Value maalii qabna? Irratti positively B negatively chaan no effect jedha. A positively B negatively C no effect xumurreerra. Okay jenna.
Okay, ammallee question number 10 itti dhufna. Question number 10 jenna. Question number 10 nama have you improved your academic performance in using FVB? String idha. Data type isa string idha. Variable type as dhufneeti. Have you improved your GPA using FVB? Okay. Kanaaf value isaa maal ta'a? Yes if no dha. A ni yes dha. Yes. B no. Okay. Finirra. Inni dhuma question number 11 dha. Data type isaallee kunillee string dha. Value isaa maal jedha? If your question in number 10, sorry, contain 10 is yes. Choose its level from one of the following jedha. What is its level of improvement jenna. Asirratti maal jira? Excellent, very good, good. Excellent. Akkuma argitan questionariin keenya yookiin immoo gaaffiin keenya gaaffii 11dha. Gaaffii 11 kanaaf variable 11 qabna jechuudha. Variable 11 isaa kun asirratti kunirra gender, year, age, question number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jennee barreessinirra. Kanaan booda erga variable keenya define kunii booda statement lammaffaa maal jechuudha? Data galchuudha jechuudha. Data fiitti dhufna. Kana jechuun kun amma argina kun kolomanii tokkoffaan genderidha, kolomanii lammaffaan yearidha, kolomanii sadaffaa ageidha, kolomanii arfaffaan question number 4dha. Amma question number 11tti maaliin nu ta'a jechuudha? Kolomaniitti nu ta'a. Kanaaf kolomanii maalidha jenneerra jechuudha? Kolomaniin variableidha. Roon immoo participant yookiin immoo case jechuudha. Kanaaf asirratti guutuu eegalla jechuudha. Genderiin maal choice lama qaba, male fi female, yearing akkasuma double click goona. Yoo drop down menu dhufuu baate kun malatti ishee kanatti click godha. Kanaan booda ammallee click godhan dhufa drop down menu keessatti fakkeenyaaf questionnaire jalqaba kan namni tokko naaf guute fakkeenyaaf saalli kee maal jedhe dhiira naan jedhe ta'e gaaffii lammaffaan isaa yoo secondarii ta'e gaaffii sadaffaan isaa immoo kun ni diimaa kana jechuudha. Male haa jennu fakkeenyaaf male ishee itti aansee tole secondariidha. Eejiin isaa waggaa 27 hanga 20ti. Eejii biraan dhufa 7 hanga 20ti. Inni itti aanu sadaffaan maalidha? No arfaffaan maalidha? Noodha. Noodha jechuudha. Question number 4 respondentiin kun no jedheera. Respondentiin kun gaaffii shanaffaa irratti caa deebiseera communication with friend jedheera. Communication with friendidha. Gaaffii ja'affaan no jedheera. Gaaffii ja'affaan no jedheera. Gaaffii torbaffaa irratti maal jedheera? A jedheera. Update profile pictureidha. Update profile pictureidha. Gaaffii 9 irratti yes jedheera. A jechuudha. Yes jedheera. A jechuudha. 9 irratti positively jedheera.
Affaratti pozitiivili jedheera. 10ffaarratti yes jedheera. 11ffaatti immoo good jedheera caa jechuudha. 11ffaatti immoo caa jedheera jennu. Kanaafuu kun deebii rispoondentii nam tokko namni jalqabaa sun qofti kennedha jechuudha. Kan lammaffaa paarsipaantii lammaffaa fakkeenyaaf yoo dubara taate dubaraa jennu fakkeenyaaf waggaan ishee waggaa sadaffaa ta'uu rispoondentiin koo umuriin ishee 26 hanga 30 ta'u fakkeenyaaf questionii number 4 fi yesaa jettu question number 5 time spent haa jettume question number 6 fi no'aa jettume question number 7 download Facebook jechuudha download picture jechuun dhiisii question number 8 no'aa jennu fakkeenyaaf ishee kana negatiivili haa jennu ishee kana yesaa jennu ishee kana immoo maal jennu very good yookiin immoo excellent haa jennu very good haa jennu asii dhufnee gaaffii lammaffaa rispoondii sadaffaa yookiin namni sadaffaan immoo fakkeenyaaf isheenis saalli ishee dubaraa taate waggaan ishee kanas waggaa sadaffaa jennu umurii ishee 21 haa jennu no'aa jettu time spent haa jettu no'aa jettu live chat haa jettu yesaa jettu positively haa jettu yesaa jettu kana fuuraa jettu akkuma argaa jirru kun gaaffii 11 qabna. Kun 11 qabna. 11 saayyuu variabili 11 ta'anii kun asirratti kolomanii 11tti barreessineerra. Gaaffii 11 kanaaf namni gaafannaa jennu fakkeenyaaf kan akka fakkeenyaatti nam 10 fudhadhe yookiin immoo number of respondent yookiin immoo participant kan research of hirmaatan nam 10 jedhee fudhadhe kanaafuu raawuu meeqan qabachuudha raawuu 11 qabachuudha kan jalqabaa kuni namni jalqabaa deebii mataa isaa guutee deebii mataa isaa irratti hundaa'e kan kun kana seelii kana guutee inni itti aanu immoo nama lammaffaatiin namni lammaffaallee kunoo raawuun kun kan nama lammaffaatiin kun kan nama sadaffaati kun kan nama arfaffaati kun kan nama shanaffaati kun kan nama ja'affaati nama torbaffaa nama saddeettaffaa nama sagalaffaa nama kudhanaffaadha. Kanaaf rispoondii kudhan qaba. Rispoondii kudhan kun immoo deebii mataa isaanii naaf kennu deebii mataa isaanii irratti hundaa'anii maal godhanii kun SPC irratti guuteera jechuudha. Drop down menu fayyadamanii haaluma salphaatiin guuteera. Kanaan booda maal godhachuudha seevan godhadha jechuudha. Kun isheen kun seefiidha. Seevan godhadha maal jedhee seef godha. Facebook haa jennu maqaa isaa Facebook haa jennu seef haa jennu. Seef nu ta'eera heedii maqaatti buuneeti. Seef erga goonee booda maal godhachuudha kallattumaan maal godhachuudha analyze godhachuudha. Analyze gochuu eegallu fakkeenyaaf analyze jenna dhufneeti. Analyze gochuu barbaanne sanaan booda discrete statistics filanna. Sanaan booda frequency filanna. Frequency irraati kun variabloonni hundi isaaniitti galchine 11 isaanii asirra hin jiru. Variablee nuti analyze gochuu barbaanne filanna. Fakkeenyaaf wanti zero edge kan jedhu kana as dabarfannaa ishee gatti buuna jechuudha. As darbas keetti ishee kanatu analyze gochaa jirra jechuudha. Fakkeenyaaf chaartii filachuu dandeenya. Chaartii filannee fakkeenyaaf pie chaartiin jira, bar chaartiin jira, histoogiraamiin jira fakkeenyaaf pie chaartiin akka inni nu barbaanne continue jenna jechuudha. Sanaan booda okay jedha. Kun resultiin isaa pie chaartiitiin naaf jechuudha. Maal jedha? What is your gender jedha kun isheen kun percentageetiin na teesse frequencytiin na teesse isheen kuni meeliin nama 5 fi meeliin nama 5 percentii isaaniitii warri kuni as kanatti maaltu jira isinitti fakkaata kun what is your gender jedha isheen kuttiin kun maqittiin asirra jirtu kun kan sila leevel irratti barreessinedha jechuudha. Kanaaf output irratti hin baate jechuudha. Meeliidha fiimeliidha meeliin ishee kana fiimeliin immoo ishee kana jechuudha.
kan biraan ilaaluu dandeenya. Analyze jennee descriptive statistics jennee analyze descriptive statistics sanaan booda frequency jenna. Sanaan booda yoo maal analyze gochuu barbaade what is your age kan jedhu kan yoo analyze gochuu barbaade age kan achi fudhadha. Sanaan booda statistics warra jedhu kana warra kun hunda sirriitti godha. Kanaaf mean medianii variance standard deviation kan humna baasachuudha continue jedha. Sanaan booda okay jedha. Kun na baasee jechuudha. Kun mean isaa, median isaa, mode isaa, standard deviation isaa, variance isaa, range isaa, minimum isaa, maximum isaa, sum isaa, percentage isaa kun kan ta'e jechuudha. Kan biraallee akkasuma analyze gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf gaaffii raffaa kana question number 4 yookiin immoo do you use Facebook kan jedhu kan yoo analyze gochuu barbaade maal goona analyzing jedha descriptive statistics hin dhufa sanaan booda statistics jedha. Sanaan booda do you use Facebook kan jedhu kan irratti click godha. Sanaan booda gosa chaartii ittiin dhaabuu barbaada gosa adda addaa filachuu dandeenya. Bar chaartii filadha fakkeenyaaf immoo continue jedha. Okay jedha. Sanaan booda maal nata jechuudha bar chaartiitiin result isaa naaf jechuudha kun baay'ee kun. Do you use Facebook gaaffiin kunuuti yookiin immoo sirrallee jira kun asirratti naaf jira. Kana fakkeenyaaf foormaatii kana jijjiiruu dandeenya. Foormaatii kana jijjiiruu barbaadan maal gootu double click goona. Double click gaafa goonu kun nu baha. Sanaan booda maal goona bar option isaa jijjiiruu dandeenya. Chart size isaa guddisuu xiqqeessuu dandeenya. Kun as kana dhufne lakkoofsa akka barbaadde height isaa guddisii dabaluu dandeenya. Depth isaa angle isaa akka barbaadde gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf 3D gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf 3D gochuu dandeenya. Apply jedhee kun 3D naa ta'e kun 3D ta'e. Yoo barbaade shadow gochuu danda'a. Kun jijjiirameera yoo barbaade flat gochuu danda'a. Maashisichi 3D tiin naaf ta'u. Sanaan booda maal gochuu danda'a fill and border isaa fill kan gidduu isaa kana kala isaa jijjiiruu danda'a. Fakkeenyaaf pattern isaa ishee kana gochuu danda'a. Okay jedha apply jedha. Pattern isaa kun akkatti jijjiirama. Color isaa gara barbaadetti fill kan gidduu guutamu kan barbaade jijjiiruu dandeenya. Kan ishee kana kanatti jijjiiruu dandeenya. Kan barbaade jijjiiruu gara barbaadetti jijjiiruu dandeenya. Qofaatti illee edit gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf ishee kana qofaatti yoo jijjiiruu barbaade kan diimaa gochuu danda'a jechuudha. Ishee kana qofaa ishee kana diimaa gochuu danda'a. Fill kan jettu kana barbaadanii diimaatti bu'een apply yoon jedhe diimaa naa godha jechuudha. Apply yoon jedhe diimaa naa godha jechuudha. Argitamatti ishee kana diimaa gochuu danda'a qofaatti. Pattern ishee kana qofaatti jijjiiruu danda'a. Sanarraa adda gochuu danda'a. Kun akka gochuu danda'a. Sanaan booda kan kaatagoorii isaa jijjiiruu dandeenya. Variable isaa jijjiiruu dandeenya. Waan edit gochuu dandeenya. Kana qofa otoo hin taane variable hunda isaa takkaatti illee analyze gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf kun as dhufnee descriptive statistics jennee frequency jennee variable hunda isaa dabarsinee variable tokko ollee dabarsinee maal gochuu analyze gochuu dandeenya jechuudha. Chaartii isaa bar chaartaa goonu hunda isaaniiyyuu baay'ee chaartaa goonu frequency isaa jennu okay yoo jenne hunda isaanii analyze nu godhu baala jechuudha. Kun argitan miti kan jalqaba irratti do you use Facebook kan jedhudha baay'ee chaartiin isaa. Lammaffaa what is your gender kan jedhudha. Sadaffaa what is for what purpose you use Facebook jedha. Arfaffaan what is the level of improvement jedha. Akkuma silaallee kan edit gochuu dandeenya namni irratti goone ishee kana qofa edit gochuu barbaanne ishee kana qofa edit gochuu barbaanne kun kan goone apply gochuu dandeenya. Kanaaf ishee akkatti jijjiiruu dandeenya. Shadow gochuu danda'a kanaanii 3D godha apply jedha. Laakiin shadow godha. Sanaan booda ishee kanatti diimaatti bu'aa kan diimaatti bu'aa. Sanaan booda kun diimaa ta'eera. Warreen amma analyze goone kana hunda maal gochuu dandeenya? Copy goone right click irratti goone copy kan jettu jirti. Sanaan booda research paper keenya irratti research paper keenya irratti asirratti paste goone asirratti maal inni barreeffachuu dandeenya jechuudha. Namni kana akkas ta'e namni kana akkas ta'e jennee maal gochuu dandeenya jechuudha. Interpretation mataa keenya akkatti kennuu dandeenya jechuudha. Kanaaf haala kanaan research analyze gochuu dandeenya jechuudha. Amma immoo saampiloota kan achirra jiran saampiloonni kan space irra jiran tokko bannee ilaallutti ishee kanaan cufaa
Saampil daaseetii irraa keessaa tokko filannee irratti ilaallu fakkeenyaaf baankii lamaan kan jettu kana bannu dabalatii irratti godha. Nan bana openan jedha fakkeenyaaf kunooti baaraabilii keetti baaraabilii meeqa qaba baaraabilii 12 qaba. Education, employ, address, income jedhee aga 12tti jira baaraabiliin sun characteristics isaa yookiin property isaa illee barreeffameera. Sanaan booda data view dha. Data view baay'ee jira asirra kan kana kunu data namni jira data baankii lamaan jedhu data naannoo respondenttoota yookiin immoo kan nama data guddaadha. 350 kun 350 kanaaf kan analyze gochuu barbaanne kanaaf data respondentii 350 irraa kan generate yookiin immoo gaazartee haaluma salphaatiin maal gochuu dandeenya jechuudha. Analyze gochuu dandeenya. Kanaaf analyze gochuu analyze jenna descriptive statistics jenna frequency mean median fi mode isaanii hawaasni fakkeenyaaf shittii kana household income jettu kanaaf filannu fakkeenyaaf statistics isaa maal akka baasu mean mode median sum standard deviation kan hunda kan baasu yoo barbaanne continue jedha fakkeenyaaf kwartaalii akka baasu barbaade continue jedha. Kanaan booda okay jedha. Kun na baasee jechuudha kun mean isaa median isaa mode isaa standard deviation isaa variance isaa range isaa minimum isaa maximum isaa sum isaa percentage isaa kun kan ta'eera jechuudha. Kan ta'eera jechuudha. Okay. Isheen kun frequency dha. Frequency 13 si'a tokko dhufeera. 14 si'a 8 15 si'a 10 frequency yeroo ta'u jechuudha. Inni kun immoo okay inni kana biraan histogiraamii kana baasname fakkeenyaaf kan fayyadamne analyze goone histogiraamii akka nu barbaanne histogiraamii illee akka nu barbaanne frequency jenneeti household jira chart jennee histogiraamii aflan histogiraam continue jenna okay jira. Baasaa jira. Histogiraamii keenya baaseera kun histogiraamii nama baaseera kun frequency nasarraan jira sarraan immoo household income jira histogiraamiidha. Mean isaa kunuuti standard deviation kunuuti inni total number of population isaa immoo 850 dha. Akkasitti nu kaa'uu danda'a jechuudha. Kanaaf kan nu copy jennee ammallee maal gochuu dandeenya jechuudha. Gara document keenya fudhannee interpretation mataa keenya barreessuu dandeenya jechuudha. Kana qofa miti command fayyadamnee illee maal gochuu dandeenya run gochuu dandeenya fakkeenyaaf summa kana command keenya run gochuu barbaanne maal goona descriptive statistics frequency jennee sanaan booda shitti kana paste jedheetanii kan asirratti kana booda command paste naa ta'e raayyoon godhu nama nama jechuudha. Daaset activiidha. Daaset activity irraati frequency sana baasan jira frequency variable kan inkamiti mal naan jedhan jira standard deviation dha variance dha range dha maximum minimum warreen kana baasan barbaade maaliin immoo ta'a graphics histogiraamii dha. Sana booda kun fiftiin irraa nan godha nama kun deebiin baachuudha ammas process gochaa jira kunuuti. Viidiyoon irraa qabadhee dhiyaate kanumadha. Kanaaf viidiyoo keenya irratti maal irra jalqaba irratti maal irra jechuudha. Opening creating manipulating data in spaces kana jechuun akkamittiin akka data seetii create gochuu akka dandeenyu akkamittiin variabilii akka define gochuu dandeenyu akkamittiin akka data enter gochuu dandeenyu akkamitti akka save gochuu dandeenyu ilaaleerra. Lammaffaa immoo akkamittiin akka mean median sum standard deviation variance maximum minimum akkatti calculate goonu spaces ittiin ilaalleerra. Inni itti aanu generating graphical statistics in spaces jenneerra graafii adda addaa generate goonee sanas ilaalleerra. Viidiyoo kanarratti akka waa barattan abdii guddaan qaba. Yeroo biraatti illee viidiyoo adda addaa qabadheen isiniif dhiyaadha. Viidiyoo yeroo biraatiin immoo akkamittiin akka variable test gochuu dandeenyu waa'ee correlation differential statistics qabadheen isiniif dhiyaadha. Obsaan eegan firra kiyya. Isin immoo chaanalii kiyya like, share, subscribe godhaatii miseensa lammii shiroo tuutaa biyyoota keessaniif illee share godha. Galatoomaa yeroo gaarii.